Biyya Saawudii keessatti ajjeefamuun achi buutee ishee dhabamuu maatiin OMN itti himan. Dhalattuu Oromoo godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee Makkiyaa Waataa jedhamtu hojiif ji'a lama dura erga gara Saawud Arabiyaatti imaltee Araboonni isheen bira hojjettu dhiibbaa irratti taasisaa jiraachuu irra deddeebiin nutti himaa turtee jetti obboleettiin ishee yaada OMN'if kenniteen. Kamisa darbe fulbaana 7 bara 2023 namoonni ani bira dalagu na ajjeesuuf natti dhaadataa jiran jechuun maatii isheetti himuu kan himtu obboleettiin kun ergasii achi buutee ishee dhabnee jira jechuun OMN itti himte. Hojii hojjechuuf manaa baatee duutee ishee gaafa dhageenyu hedduu ulfaataa hunda caalaa ammoo jira ishee dhabnee reeffa ishee dhabuun guddaa ulfaataadha jetti. Kayyoo tana eenyu maqaan isii dhalattuu eessaati? Maqaan isii Makkiyaa Waataa jedhamti. Dhalattuu magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokkooti. Erga Suudii deemtee ji'a meeqa? Erga Suudii deemtee ji'a lama. Magaalaan isiin keessa turte immoo Makkaa Madiinaa jedhamti. Hayyee amma warruma Arabaattu yookaan immoo warruma isiin bira jirtutu ajjeese? Sababiin duuni kun natti dhufee mana keessaa bofa wayyarii naan jedhanii kilaasii addaa wayii seenee yeroo jedhu bofatu keessa du'ee jira. Bofa kana haree baasee qoshaashaa keessatti gatee ture. Kanaafiyyuu erga isa gatee booda sababa isitu ajjeesee jedhanii achirraa kaanii na ajjeesuu fi na naannessaa turanii. Yeroo ammaa kana hordoftoonni to'annii gama mootummaa Itoophiyaatiin taasifamaa jiru jira. Dhimma ajjechaasitti wal qabate. Gama isaatiin wanti taasifamaa jiru ammaa fi hin argineeyyuu. Mucayyoon kun akka ajjeefamtuu itti dhaadatamaa jiraachuu erga dhagahame booda hawaasni Oromoo Saawud Arabiyaa jiru lubbuu dhalattuu Oromoo tanaa baraaruuf imbaasii Itoophiyaatti iyyatus qaama iyyannoo isaanii dhaga'uun arganne. Osoo imbaasiin Itoophiyaa Saawudii jiru yeroon birmannaa taasisee duuti mucayyoo kanaa irraa hin ga'u jechuun namoonni baay'een imbaasii Itoophiyaa achii komataa jiru. Lammiileen Itoophiyaa hojiif biyyoota garaa